akkasumas baalageen ijatti harkaa ijatti baalageen nama niqaaba uffatu keessa ni jira. Fatuddaa isaa deemu godhi niqaaba uffatu hundi onne isaanirraa kan rabbi jecha qabee nuti rabbi jecha imaanaa qaama keenya isaatti taranya rabbi jecha جي كبيرة بيت وفتو برسنتي سجلتني سجل. هذه أنا المحجبة لطيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة. السلام عليكم جنة سلامت ورا جنة. السلام عليكم جنة سلام. جل فاتو سلو مجر سلام خير سبالة جاني السر أكسمه ورا نكابو فتو تياس هادي ورا نكابو فتو هندي onne isaanirraa kan rabbi jecha qabee nuti rabbi jecha imaanaa qaama keenya isaatti taranya rabbi jecha jee qabee rabbi jecha uffatu persantii 99 irraa yoonii fi baalageen persantii takka keessa jiraate malee hundi kan rabbi jecha qabee uffatu garuu baalageen tokko keessa ni jira warra niqaaba dhugaa himaa isinlee kooma jira namni niqaaba uffatte yoo jiraatan namni ihtiraama qabus keessa ni jira tokko kabajaa akka qabu irra guddee jechuudha garuu akkasumas baalageen ijatti harkaa ijatti baalageen nama niqaaba uffatu keessa ni jira. نجرتنا هندويسون هم سوداب جدي كخبجا كبوت الرغد. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشام هركفوني وروني من تبراه الدفتن اللي بقيونا جتني سنين جدا إجا أبليان كي وري هرواتاتن ماتيتها وري مو ماتيتاتن جتو لايك كومنتي كدا أيوة سنين تتلي شير تاسي سنين جدا إجا فيديو كنا كبجادن أم كانوس بران nagaya ommu kanus tenna dhugatti ani ordoftu tante keessa ichi tokko akkasuma nama fakkeenya na taha jedhe yaadu keessa ati nama tokko akkasuma namni hundi akka kabajaa si qabu atillee ni beeyta atillee akkasuma namaaf kabajaa qabda jechuudha sirratti haasawuuf yookaan sirrallee haasawuu fi miti jechuudha garuu ilmi namaa hin dogongora rasuulli sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khatta'un khayrukum khatta'un at-tawwabuna jedhan cufti keessan cufti ilmaan adam dogongoraadha garuu irra caalan isaanii ka dogongora ofiisan sirreeffatuudha jedhani waa'ee hijaaba yeroo kanatti dhugaa rabbiitti yeroo ati aara keessa jirtuu fi waan gara yaani yeroo kanatti laazima silaa sirratti dubbadhu agumna kan kootitiin abshirii jajjabaadhu har'i kaleen har'aa miti har'is immoo boruu miti guyyaan har'aa kunin tara yeroo siin jechuu qabnuudha maaliif ilmaan kan keetiin abbaa manaa keetiin gara jirta jechuudha. Rabbiin amrii hunda laafisee nagaan itti si haa deebisuun siin jedha ammoo tuyyuu waa'ee hijaabaa jechuudha. waa baay'ee takkarraa dubbattee kan keeriif uffatellee kan sharriif uffatellee ni jira jette jechuudha. Naam tarii jiraachuu danda'a garuu mootiyyuu jechuudha. Hijaaba kana wanti ani jechuu ka dubbachuu dhufee fi walitti busheessuu hin qabnu. Hatta jechuudha nama tokko yoonin amansiisan namni sun dhugaafuu haa amanu dharaafuu haa amanu keessa isaa ka beeku rabbal aalamiina qofa niyyaa isaa ka beeku rabbal aalamiina qofa niyyaa namaa keessa galuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasuma immoo tuyyuu jechuudha namoonni hijaaba uffatan kunniin jechuudha namoota osoo achi bahanii filtari malettillee hedduu bareeduu dandahantu wallahi of gaqqabee hijaaba kana uffata jechuudha. Nuti dubartoonni akkuma tokko jechuudha bareennee mul'achuu bareennee tolfannee achi bahu ni feena likkitti jechuudha. Garuu warroonni hijaaba uffatan kuni osoo bareedan hijaabni kun dhugatti nama gugurdaa nama fakkeessa waa bakka kama dhugaa jechuu ijoollee madiriqqishoolee kanattu yeroo uffatanii yookaan hijaaba kana uffatan nama guddaa fakkaatanii as bahu waan garaagaraa jedhamaniin jechuudha. Kan biraa haa jedhu warroota hijaaba uffatuun garuu isin warri waa beektan diin keessan irratti jabaachuu qabdan. Hijaaba jechuun mallattoo diiniti jechuudha. Tayyib nama amantii biraa ka hijaaba uffatu hin agarre kanaafuyyuu akkuma jechuudha warroota hijaaba hin uffanne keessa namni gaariin jiru tarii jiraachuu danda'a jechuu immootuyyuu hijaaba wal jibbisiisuu hin qabnu. Isin warroonni jechuudha feemasii taatan kuni inumayyuu obboleeyyan teessan sattaradha jettanii jajjabeessuu qabdan. Haa hamaa fedhan haasanii haa hamaa fedhan tahanii jechuudha. Maaliifuu irra isaanii agarra malee keessa isaanii arguu hin dandeenyu waan isaan uffataniif isaaniif rabbitu walirraa beeka jechuudha. Garuu nuti qoonni nu qabnu isaan namoota biraa ka ganaa hijaaba uffatuuf yaalaa jiran ka uffatanii abboo buusuu abboo lafa kaahuu naf baqa na cinqaa na guddisaa nama guddaa na fakkeessaa waan garaagaraa itti fakkeessee qalbiin isaanii rarra'aa jirtu kana
namaan arrabsanii kana gaafan dhagahan jechuudha. Wallahi hamileetu nama caba. Kanaafuyyuu jechuudha obboleettii tiyya gaafa duune dubartii tana uffata meeqan sattaran beeytanii ka dhiiraa meeqan sattaran ka dubartii meeqan janaasa isaanii meeqan jechuudha sattaranii gara qabrii isaaniitiin deeman tarii hin beeytanii yoo hin beeyne immoo gaafadhaa baradhaan isiniin jedha. Dachaadha isiniin jedha osoo jirru jechuudha nama garii jechuudha. Akka ustaad ibsaan jedhan sanii ka gaafa inni jiru hijaabni isa hin tuqin gaafa inni du'e hajjaban jechuudha. Kanaafi osoo jirru hajjabatu wayya. Osoo namni nun hajjabin osoo harki namaa jechuu kafanaa saniin nun kafanin ofii kennaa yooniin hajjabanne yooniin hijaaba kanarratti wal jajjabeessine santu daranii malee jechuudha. Namoonni jechuudha akka fedhanitti as bahanii waan garagaraa jedhanii fi mallattoolee garagaraa argisiisanuu hedduutu jira jechuudha. طيب نموان فجافته هامة وان تهيف أوبوليتي تيا خبجمتو أتي كاسة جتشولا وان غاري هجتا تورتلي أما اللي وان غاري سرائينا أكما وان غاري هجتا دين كان كيتي رتلي جتشولا نما جواتاتي ملتو دين كيتي جتشولا جبات جبس لك أبدا وفي كان كتيو إن شاء الله نما وفي ساتيو هجبت ربي سهاتاسيسو كان هجبتين ربنا هجبتشيسو كهجبت موت يونما وفي فهر هجابا ركنت نقابا كانت رت دبته كان جتشولا بور وفي اللي نقبت راجدو سترت راجدو أبليان كيا بريدوم سكيسان ويفتا بريدوم سكيسان مو أبا منا كيسان قفاف حلالا أبا منا كيسان ماتين كيسان قفتي isin arguu qaba dhoyfadha osoo guyyaan jechuudha dirqama isinin dhoysin ofii keessanii dhoyfadha nama jedhu si haa taasisu hawwiin kiyyallee kanan sin jedha yoon hin balleesse dhiifama akkasi obboleeyyan kiyya xiqqaa guddaan keessanii yooma ofiin hajjabannillee yooma ofiin naqqabannillee hamilee warra naqqabatu taha jajjabinna diin keessanii taha wanni har'a isin hojjettan kun jechuudha ni hafa jechu nama waan gaarii dalagee akira irratti waan hamaa dalagu rabbi sin hin taasisini nama waan gaarii dubbatee akira irratti waan hamaa dubbatu rabbi sin hin taasisini sinaa eeguun isiniin jedha yoo sitti balleessee jiraadhee dhiifama imootiyyuu jabaadhaan isiniin jedha baarakallahu fiikum. Gariin beeytaa gaafii addunyaa akira isan fayyadne gaafata. Yaa sheeka osoo beeytii xawaafu dogongoree kudhaniin gahe silaa torba dhaabuu qabani. Akkam godhaa jennaan duuba deebii keessa haqi jedheen. Duuba deebii dura fuuldura deemu duuba deebii keessa dileetti godhedheen gaafiin gariin deebii akkasii barbaachisa. Tokkollee gaafii gaafatee yaa sheeka namni hajjii dhaqee erga harramate booda huccuu ihraama uffate booda yoo qaamni isa hooysise hooqachuu danda'adhee gaafate. Amira shaabiidha. Inni danda'amaa jedheen. Hagam takkaa danda'amannaan haga lafeen ta'e mul'attutti illee dandeessadheen. Hooquu bira dabarte. Tokkollee beeytaa hajjii dhaqee gale jedhee kijibee bishaan zamzamaa hoo dhuydee jedhaniin. Ana osoo zamzamni hin qotamin dura dhaqeedhe barin kijiba. Zamzama haati Ismaa'il baafte. Ismaa'il baafte. Nama waggaa 6,000 ol dura bahee bara. Inni immoo hin qotamin dura dhaqeedha kijiba nama gana kijiba. Namni gariin tokkollee hajjii dhaqeeti. Bi'irii zamzam dhufeetu mara dhaabatee itti fincaa'eedhaan bishaan zamzamitti. Obboleessa waan akka namaa dalayda waan gadhee jennaani haa namni ittiin na yaadatuufi jedhe. Nama bi'irii zamzamii fincaa'eettee duniyaan narraa haasoftu namni gariin akkana taarika jalloo ashaaraa gurraatti addunyaa gubbaa kaa'ee duniyaarraa galan. Hayyoon isaa bara taarikuma barreessuudha malee laa sharri laa khayriitii miti walumaa galatti namni yoo naannoo kanarra bahee qilleensa yoo baheedha hafuurri yoo naannoo kana. Waa'ee magaaggaafi waa'ee kanarratti itti deebitanii namichatu sheeka gaafate darasaa bakka halqaa ilmiititti sheeka akkamii fardi halaala harreen ganda keessaatu namuu haraama gaangeen ammoo fardaa fi harreerraa dhalatte gaangee tana hoo akkam jettanii jennaan gaangee waan gootananii yeroo qaltu hidhaa ol nyaadhuti hidhaa ol hidhaa ol tafardaati hidhaa ol ammoo hidhaa gatta harreeti akkasumatti itti fayyadame gaa jedhanii yaani ilmi namaa kun subhaanallah yeroo gaafiin isaa akkuma rabbi fedhe deddeemaa beetanii akkasii baarakallah. Tokko Sheek Saalih Alfawzaan gaafii gaafate rabbi isaan haa tiksu sheeka jinnii fuudhuun danda'amaa jedhe
يا شيني جرب واخبرنا ما حصلت عليه يالي وانا رجيت نوي ميدني بر يالي يو تاتي يالي وانا رجيت قارون سن يدين كايو كبلا قوفت ديتو متان كد يا امبينو وانا رجيت يقول قرب يدوبات كوبين تنجتو تقول ما غافي ما غافي دي غافتي غافي جديتو ما غافتا غاري نعم مقام ملك الموت ما اينو جدي غافنان ان بيكو قارون نغياتو ما دوف غافتون دندس دين غافني سدوف كسر gaafa san gaafa